Qabeenya uumamni addunyaa badhaafte keessaa bishaaniif qilleensa dabalatee biyyeen kennaa guddaadha. Wabii jireenya aardiilee addunyaa kanaafis biyyeen maaliin bakka bu'uu hin danda'u. Dachee ilmi namaa irraa qotatee nyaatuu fi biqiloota lubbuu qabeeyyii magarsuun giingoo waliin jireenya lubbuu qabeeyyii fi lubbuu dhabeeyyii itti fufsiisuuf gumaachi biyyee daran olaanaadha. Biyya diinagdeen ishii qonna irratti hundeeffatteef immoo hiikni biyyeen gabbataa qabu jechaa ol ta'a. Oromiyaan bishaan faalama garaa irraa qulqullaa'e biyyoo qabeenya biqiloota magarsuuf barbaachisaniin gabbatee fi bosona uumamaatiin waan uwwifamtee turteef afoolaa fi aartii uummata Oromoo keessatti weedduun qabeenyawwan kana faarsan lakkaa'anii fixuun rakkisaadha. Keessumattuu dacheen Oromiyaa kan itti kennan magarsee bonaa ganna garaa fi ijatti dachee tolu ture. Gabbinni biyyee bultiin dhiqamaa rakkoo namtolchee fi uumamaatiin Oromiyaa keessatti lafa qonnaaf oolu hektaara miiliyoona 6 keessaa hektaara miiliyoona 1.7 dhangaggaa'oo biyyeetiin akka miidhame ragaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa irraa arganne ni agarsiisa. Dhangaggaa'oo biyyee jechuun maali? Balaan dhangaggaa'oo biyyee maal fida? Rakkoo kanaafoo furmaanni jiraa laata? Bara baraan hin qotamaa ajambila kan jedhu sinaara kan jedhamu tokko isa baneen baasu. Kunuuniyyuu man fayyade mi'aasaa duratti faayidaa nagaruu lafti kun hin amaanaa hin laffaanaa badaa akka ergi qoratamee booda faayidaa nu laata. Eddaan lafa baasee moo gara waggaa 6 marga horii magarsuu hundi horii dhaabu. Inqootuu lafti kun midhaan hin baasu dideen haylii giddii naqochiisan. Qabaa lafti sun ergasii cirracha waan tokko irraa nyaadheen bulu jechuudha. Amma immoo erga bara lammaffaa irratti kun jammaree jechuudha. Jarri kunis erga dhufanii biyyoon laaboraatoorii galee qonna koorratti jechuudha. Akka namaatti nuti takka laaboraatoorii biyyoon hin galaatti hin beeknamatti. Akka Oromiyaatti yoo fudhanne lafa miliyoona 6 qotamu keessaa lafti miliyoona hektaara 1.73 ta'u rakkoo dargaggummaa biyya qaba. Godinaalee 13 aanaa 78 keessatti jechuudha. Kanaaf ammeenyummaan rakkoo kana baay'ee ulfaataadha. Akaakilee abaabayyuu keenyarraa lafa miidhamaa oomisha kennuu hin dandeenye qabiyyee albuudaa isaa hirrate manca'ee dhaalleen dhufne dhaloonni amma jiru kun. Dhaloota itti aanee dhufuuf lafa manca'ee dhakaa biqilchuu calqabee fi oomisha kennuu hin dandeenye dhaloota keenyatti aanuuf dhaalchisuu qaba. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa imaammata tarsiimoo karoora misooma diinagdee fi hawaasummaa karaa mootummaan raawwachiisuuf aangoo kenname irratti hundaa'ee bifa guutuu ta'een hojiirra oolchuun sirna qonnaa caalmaatti ammayyeessuudhaan qonnaan bulaa Oromiyaa qonna ammayyaatti fayyadame oomisha gabaa irratti dorgomaa ta'e itti fufsiisuun oomishuun galiin isaa guddate sadarkaan jireenyaa isaas fooyya'aa kan ta'e uumuudhaaf sochii taasisaa akka jiru ni beekama. Kanaaf immoo beekumsa humnaa fi lafa qonnaan bultoonni qaban qindeessuun mala misooma qonnaa fi qabeenya uumamaa ammayyaa maamila giddu galeessa godhatee teeknooloojii bu'aa qabeessa ta'e dhiyeessuu fi deeggarsa ogummaa kennuun oomishaa fi oomishtummaa qulqullinaa fi fufiinsa qabu akka guddatu taasisuun kutaa diinagdee qonnaa gabaan dursamu uumuuf hojjetamaa turuun isaas ni yaadatama. Hojiilee biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa idileedhaan hojjetu keessaa qindoomina qaamolee qooda fudhattoota garaagaraa waliin taasisuun fooyya'insa kenna tajaajilaa isaa haala cimsuu fi milkeessuu danda'u dhaabbata miti mootummaa garaagaraa waliin bira gahiinsa teeknooloojii qonna ammayyaawaa qonnaan bulaa Oromiyaa keessatti argamaniif taasisaa akka tures ni beekama. Rakkoo dhangaggaa'oo biyyee Oromiyaa guutuu keessatti hammaachaa dhufe xiqqeessuun oomisha fooyya'aa fi qulqulluu oomishuuf hojii biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa walta'iinsa dhaabbata GIZ SURED ISMF jedhamu waliin hojjechaa jiru dookumantarii qaamolee kanneen lammaniin isiniif qophaa'e guduunfata of harkaa qaba. Turtii gaarii.
Paakeejiiwwan fooyyeensa biyyee garaagaraatti fayyadamuunii fi biyyee dhangaggaa'e nooraadhaan yaaluun lafa maseen deebisanii misoomsuun oomisha fooyya'aa oomishuu qonnaan bultoonni danda'an xiyyeeffannoodhaan hojjannaan paakeejiiwwan fooyyeensa gabbina biyyee kunniin raajii akka hin taane dubbatu. Lafa kana dura bara 2009 nooraan nam'ee hin qoratamee booda hamma lafti kun nooraan isaa qoratamee hamma barbaachisu nooraa fidanii itti naqnee booda immoo ji'a tokko booda boqqolloo nu facaasani. Bara 2009 sirriitti boqqolloo gaarii naa ta'e na fayyade. Ergasii immoo ergi nooraan nam'ee booda baay'ee lafti isaas fayyaa deeme. Unuuniyyuu nu fayyade mi'aan isaa duratti faayidaan agarru lafti kun hin amaanaa hin laffaanaa badaa akka ergi qoratamee booda faayidaa nuuf laatu. Achi booda fidanii nu facaasanii kotorees keessa nu facaasanii kotoreen isaallee lafa siin fayyisaa biyyoos akka boqqolloo isaa akka madaabaraatti gargaara. Darbee immoo inni jala jiru kotoree isaarraa akka xaa'ootti jechuudha. Kotorichi akka xaa'ootti lafa fayyisaa. Unuunis hin gargaara akka shirootti mana keessa ittis akka shirootti gargaaramne hamma yoonaatti kun waggaa 3 na fayyade. Lafti kun kanaan fuulduraa baay'ee midhaan hin baasu ture. Hektaararraa kuntaala 10 kanaa gadi malee isa ol baasee hin beeku jechuudha. Nooraan eega biyya kana dhufuu jalqabee waggaa 3ffaan isaa barana lafti keenya dhangaggaa'ummaadhaan baay'ee badee oomisha gaariin kennu ture. Erga nooraan kun dhufeeti hektaara tokkorraa gara kuntaala 35-40tti agarsiisee jira jechuudha. Talbaa facaaminaan baasuu didi. Sanaan booddee immoo mootummaan lafa kana isinii ilaaluuf akka inni wayyee qabu taasisuu jedhanii nooraanuu fidaniiru. Lafa keenya fuudhanii bakka 10 fuudhanii marmaraa geessanii marmaraa buxxeessiinsaa bahee dhufeenna nooraanuu kennina nooraa galchine. Achi kaane immoo akkanatti facaasaa sararaan facaasaa jedhanii gurtiin ammoo baasii midhaan deebise. Inni nooraan galee ka'e. Kun duratti atakaree midhaan baasuu dide amma ammoo nooraa fi madaabara argatee quufee sirriidhaan baaseedhaan jedhe. Eddanii lafa baasee immoo gara waggaa 6ti. Marga horii magarsuu dide horii dhaafu. Inqootuu lafti kun midhaan hin baasuu dideen haylii giddii naqochiisan. Midhaan immoo kunooti kan midhaan gaarii hin dooyyatamu maal fakkaatare. Inni kun rakkoonni agarsiisee kophaatti inni dhabee duubatti hafuu danda'eefi nooraan arganne. Nooraan arganne waan ta'eef inni nooraa argatee seera qabeessaan ta'ee garuu kan nooraan arganne immoo kunuunsa kana badee argame jechuudha. Rakkoon samaa inni rakkoon lafti kun qabu nooraadha jechuudha. Nooraan hamma hin argamnetti midhaan illee biqiluu dideetu sababii kanaatiin hundumti rakkoo guddaarra kan gallee jirru sababii nooraatiinidha. Kanaaf amma innumti gadii kunillee gosa lamaan jira jechuudha. Inni seera qabeessaan nooraa argate sirriitti tolee argame. Inni nooraan immoo waan hanqatee fi laphiidha yoo inni suuta jedhamee kan faca'e immoo badee argame jechuudha. Inni sadarkaa lamarra ga'ee rakkoon keenya isa kanadha ammallee kan jiru nooraan otoo nuuf argama ta'ee adeemsa keenya fuulduraatti illee kan nu gargaarullee nooraadha jechuudha. Obbo Eliyaas Kadir Biiroo Qonnaa Oromiyaatti Daayirektoreetii Fooyya'insa Gabbina Biyyee faayidaa nooraan dhangaggaa'oo biyyee xiqqeessuuf qabu ilaalchise waan nuun jedhan qabu. Dhangaggummaan biyyee akka addunyaatti oomishtummaa biyyee hir'isuu keessatti ga'eensaa guddaadha. Kanaaf lafa waliigala akka addunyaatti qotamu keessaa lafti parsantaa 43 ta'u rakkoo dhangaggummaa biyyee qaba. Akka Afrikaatti rakkoon lafa waliigala qotamu keessaa parsantaa 22. Akka biyyaatti lafa qotamu keessaa parsantaan 43 rakkoo dhangaggummaa biyyee qaba. Kanaaf akka Oromiyaatti yoo fudhanne lafa miliyoona 6 qotamu keessaa lafti miliyoona hektaara 1.73 ta'u rakkoo dhangaggummaa biyyee qaba. Godinaalee 13 aanaa 78 keessatti jechuudha. Kanaaf ammeenyummaan rakkoo kanaa baay'ee ulfaataadha. Sanarraa ka'uudhaan sadarkaa mootummaatti giddugaleessi warshaa nooraa qopheessu godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee kuttaa'ee Gudar irratti nooraan oomishna. Addunyaan yeroo ammaa lafa dhangaggummaa biyyeedhaan miidhame nooraadhaan yaala. Kanaaf nus hojii lafa nooraa qabuu fi nooraan qabneen wal bukkeetti gosa midhaanii hundaan garbuu irratti amma maasaan argitan kun maasaa garbuuti. Xaafii irratti, boqqolloo irratti, kuduraa fi muduraa gosa adda addaa irratti hojjennee bu'aan argisiisnu yaa xiqqaatu hanga parsantaa 500 lafti nooraadhaan yaalamee fi yaalamne garaagarummaan argisiisa. Kun qabatamaadhaan hojii hojjennedha jechuudha. Barbaachisummaan nooraa biyyee dhangaggaa'ee fooyyessuuf qabu daraan olaanaa ta'us xiqqeenyi oomisha nooraa fi rakkoon dhiyeessii irratti mul'atu sadarkaa xiyyeeffannoo cimaa isa barbaachisu irratti argama. Deettaan Ministeera Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Dr. Kaabaa Urgeessaa
faayidaa nooraa lafa qonnaa dhangaggaa'oo biyyeetiin miidhame deebisanii yaaluuf qabuu fi haala dhiyeessii nooraa ilaalchise waan nun jedhan qabu nu hordofaa. Biyyoon isaanii baay'ee asiidiidhaan miidhameera. Asiidiirraa miidhamuu irraa kan ka'e immoo oomisha kennuu dideera akkuma amma sitti arguu dandeenyu kana. Qotee bulaan dhama'eetu amaatiisa lafatti jalaa hafee jira. Lafti duraan oomisha kennuu dadhabe. Nooraan gaafatti dabalamu oomisha guddaa kennuusa asitti ilaallee jirra. Kanarrattis kan hirmaatanii godinaalee Oromiyaa irraa kan jiranii fi gabbina biyyoo irratti warra hojjetan hundi isaanii akka isaan asitti hirmaatanii godhameera. Kun immoo muuxannoo gaarii dabarsa jenneeti yaalla. Otoo asiin ga'iin immoo ganama Gudar irratti warshaa nooraa fi akkasumas immoo raammoo vermi compost oomishan kana isaaniinis illee daawwanneerra. Isaan raammoo baay'isanii qotee biraa firu. Akkasumas immoo raammoo baay'isanii immoo wanneen illee xaa'oon orgaanikii ta'e kun illee achumarraa oomishanii isaanis qotee bulaaf raabsu. Kunis akka muuxannoo tokkotti aanaa fi godina adda addaatti akka inni tamsa'u gochuun baay'ee gaariidha kan jedhuun kan nuti daawwannaa kanasitti goone. Akkuma dhageessanii qotee bulaan kun karaa kana baay'ee miidhameera. Baay'ee miidhamuu isaarraa kan ka'e illee ani hin barbaachisne lafa isaa baargamootti illee jijjiiraa jira. Garuu oomisha guddaa midhaan irraa otoo argachuu danda'anii nooraa kana dhabuu duwwaatiin kanatti deemuun isaanii yeroo furmaata ta'uu danda'a. Garuu gara fuulduratti immoo lafa isaanii yoo jalaa fudhate midhaan illee iddeetti oomishanii nyaatu dhabuu danda'u. Garuu akka oopshinii tokkotti fayyadamuun isaanii naaf sirriidha. Maaliifuu isallee gurguratanii midhaan bitatanii nyaatu jechaadha. Tokko kana lammaffaa lafa kana gabbisuudhaa fi xaa'oo duwwaa irratti miti kan nuti xiyyeeffannee hojjechuu kan nooraa irratti duwwaa miti kan xiyyeeffannee hojjechuu qabnu. Warri immoo asiidii dandamatan midhaan yoo jiraatanis isaanis baasnee nooraa takkatti wal ga'uu waan hin dandeenyeef isaan itti fayyadamaa akka isaan turan kana kan qotee bulaa wajjin haasofne. Qotee bulaan hundi kana qarshiidhaan bitee hin danda'u yeroo dura akkuma mootummaatti investimentii goonee qotee bulaa kan hundumaaf yoo raabsine amma lafti kun kanarratti madaaba xaa'oon humni namaa ba'ee xaa'oon faca'ee achirratti isa baduu kana gara midhaanitti yeroo geeddarru kana yeroo oomishani akka mootummaan illee kanarraa biyyi kun maal akka isheen argattu wal bira qabanii ilaaluudhaan nooraatti investii gochuun akka barbaachisaa ta'e wanti nutti agarsiisu jira jechuudha. Isaaf naannoon mataa isaatti amma danda'utti investii gochuu qaba. Federaalli illee warra naannoo gargaaruu qaba kan jedhutti xiyyeeffanne karoora waggaa 5 hundumtuu akka baafatan godhameera. Isa sanarratti akka biyyaatti gara miliyoona 3 oli amma lafti qonnaaf ta'u kan wanni kana miidhameeru jira asiidii kana miidhameeru. Kanaaf immoo otuma kuntaala 20 illee akka averejjitti fudhannee ilaalle baay'isuu dandeessa miliyoona 3 kanatti. Kun baay'ee guddaan barbaada. Kanaafuu jalqaba mootummaan ufuma irratti murteessee amma dandees qotee bulaas of duukaa hiriirsee investii godhee wannoota kana bilisa baasee booda isaan booda warshaa gurguddaan kun immoo yeroo hallee dhiyeessii kana yookaan isaa booda dhuunfaatiin dhiyeessuu danda'a namni takka gabaan isaa barbaannan isaan booda kana cinaatti immoo amma qotee bulaan keenya akka hin dogoggorre nooraan xaa'oodha deemu akka hin dogoggorre nooraan xaa'oo miti xaa'oo bakka hin bu'u. Xaa'oo isa keemikaalas xaa'oo isa orgaanikii ta'es wal madaalee itti dabalee yeroo inni dabalamu inni barbaachisummaan xaa'oo amma ta'e xinnoo gadi bu'uu siin danda'a akka warri qoratan nutti manitti garuu amma fe'es taanaan warri qorannoo immoo kan istaandardaayizii godhanii akka istaandardii sanaatti qoteen bulaan keenyas itti fayyadamuu qaba. Amma asirratti 55 ajajameera taanaan 20 dabalee oomishan argadha wadhe akkuma sila garasitti agarreetti. Lafichumti mataansa si saaxila. Amman na barbaachisu naan kennine siin jedha. Oomisha masuusitti agarsiisa. Kanaafuu akka warri gorsaan ogeeyyoonii fi warri qorannoo qonnaa akkaataatti mannitti qoteen bulaan keenyas itti fayyadamee oomishaa fi oomishtummaa isaa dabaluu qaba isumadha. Karaa tokkoon sababa namtolchee fi uumamaatiin hangi biyyee gabbataa dachee irraa dhiqamee lafti oomishuu dadhabaa jira. Karaa biraatiin immoo biyyeen gurraachi bishaan kuusaa dhangaggaa'oo biyyeetiin miidhamaa jira. Lafa oomisha biyyee gabbataa irraa dhiqame nooraadhaan erga yaalanii booda ka barbaachisummaa isaatti xaa'oo madaalawaa kompoostii idilee
xaa'oo lubbu qabeeyyii fi barma kompoostii fayyadamuun qonnaan bultoonni oomisha fooyya'aa oomishuu danda'an godina Shawaa Lixaa, Wallagga Bahaa fi Jimmaatti bal'inaan horachuun danda'ameera. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaatti qonnaan bulaan Addunyaa Toleeraa lafa dhangaggaa'oo biyyeetiin miidhame oomishuu hin dandeenye nooraadhaan yaaluudhaan gosa midhaan dheedhii baaqilaa oomishuu irratti argama. Gosa midhaan dheedhii baaqilaa kana irratti xaa'oo lubbu qabeeyyiis fayyadamuu isaa nutti himee jira. Akkamittiinidha beeqilliin kanaan wajjin faca'e xaa'oo lubbu qabeeyyii mataa isaallee kan itti dabalamee ittiin faca'ame yookaan baay'oo fertilaayizarii kan jedhamu sun kan ittiin makamee faca'e mataa isaallee kun of keessaa qaba. Kanaaf lafti kun asiidummaa isaarraa baay'ee barana jijjiirama guddaa qaba. Kana keessatti immoo isa barreen gaddaa keeshaan lama argameerra barana kumtaala 3 wayii inni argadha edeen nabdadeen jiran akka. Oomishni baaqilaa qonnaan bulaa Addunyaa Toleeraa sadarkaa amma jiruun meetira 1 fi saantimeetira 92 dheeratee hanga mormaatti naqachuu irratti argama. Xaa'oo lubbu qabeeyyii qonnaan bulaa Addunyaan Toleeraa gosa midhaan dheedhii baaqilaa irratti fayyadame kun xaa'oo kanneen biraa irraa maaltu adda isa taasisa? Eessattuu oomishama? Inistituutii qorannoo qonnaa Oromiyaa giddu galeessa qorannoo biyyee Naqamtee ogeessa maayikiroobaayoloojii waan nun jedhan qabu nu hordofa. Kutaa kanatti wanti oomishamu akkuma maqaa isaa irraa kaasne kutaan kun kutaa oomisha xaa'oo lubbu qabeeyyiin itti oomishamudha. Xaa'oo lubbu qabeeyyii yookiin baay'oo fertilaayizarii kutaatti oomishamudha. Kanaaf kan nuyi oomishnu isa ta'e garuu baay'oo fertilaayizariin yookiin xaa'oo lubbu qabeeyyii kun gosa biqiloota garaagaraa irratti qopheessina. Midhaan dheedhii kan ta'an kanneen akka boloqqee, baaqelaa, akuree atarii fi kan kana fakkaatan misira fa'aa waan akkas irratti hojjechaa jirra. Ammaaf garuu baay'inaan kan nuyi barana oomishne sadarkaa qotee bulaa biraa akka ga'us kan taasisne baaqelaa, boloqqee fi akuree atarii dabalateeti. Amminuun akka karoora keenyaatti deemuu hin dandeenye akka kan karoorfanne baay'ee ture garuu akka karoora keenyaatti akka raawwanne fudhaaleen tokko jiru. Haa ta'uutii garuu persentii muraasa kan nuyi raawwanne gara 1,200 kan dhiyaatu oomishne saacheetii jenna. Intinni ishee wanti agarsiise afaan ogummaatiin saacheetii jenna. Qaraxixiin tokkoon ishee ruuba hektaarii geessi. Ruuba hektaarii ishee geessu sana saacheetii ruuba hektaarii geessu gara 1,200 kan nu oomishne. Egaa kun gosa midhaan tokkichaa miti. Akkuma sila sitti hime gosa midhaan dheedhii keessaa baaqelaa, boloqqee, akuree atarii fi atarii dabalateeti. Gosa midhaan irraa akkasitti walumaa gala gara 2,200 akkasii oomishne irraa 2,200 keessaa kan nuyi ammaatti oomishne maasii qonnaan bulaa irraa geenye irra jennee ragaa kan nuyi qabnu gara saacheetii yookiin xaa'oo lubbu qabeeyyii gosa midhaan garaagaraatiin gara 1,100tti kan dhiyaatu geessisnee irra harka qonnaan bulaa keessa. Egaa oomishi isa akkuma yaalittidha kan jalqabne akka yaalitti mee wanti jiru kana ilaaluudhaaf nuun baay'ee isaa wanta sana yeroo oomishnu iyyuu qorannoodhaafidha. Biyyoo kamirratti ta'a akkamittiin ta'a ammam ta'a kan jedhu yerootti isa oomishneeti horuu qotee bulaa irratti yaallee kuniin ta'a jenna. Warri kan oomishan baay'ee jiru. Warri dhuunfaadhaan oomishan jiru isaanirraa argachuu hin danda'ama. Nuun yeroo oomishnu akkuma barsiisuudhaaf qorannoo hojjechuudhaaf uummanni keenya akka baru gochuudhaaf iddii baree booddee immoo hamma dandeenyu laan hamma dandeenyu humni keenya dandeenyetti immoo iddoo isaan argachuu danda'anitti ergina jechuudha. Qotee bulaan karaa gandarraa kaasee karaa zoonii gara laaboraatoorii keenyatti fida. Yeroo baay'ee wanta akkasiitiif kaffaltii badaan gaafannu garuu rakkinni keenya xinnoo ishee keemikaalaaf baay'ate argannaani hamma yoonaatti akkam namni baruuf jennee toluma hojjennee laan. Godina Jimmaa aanaa Sokorruu ganda qonnaan bulaa Walmaraatti gosa midhaan dheedhii akurii ataraa yookiinis maqaa naannoo sanatti atoo boonsituu jedhamuun beekamu xaa'oo lubbu qabeeyyiin oomishame argannee jirra. Akurii atarii kana oomishuudhaaf haala saayinsii jechuun galteewwan barbaachisaa ta'an hunduma fayyadamneerra jechuudha. Sanyii filatamaa fayyadamneerra, xaa'oo NPSV fayyadamneerra, baay'oo fertilaayizarii yookiin xaa'oo lubbu qabeeyyiis fayyadamneerra. Sararan akka faca'u taa'eera. Kanaafuu guddina seeroo argitanii akkaataa ijaan qabee akka jiru
arguu dandeenya. Fakkeenyaaf isa kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Kana yeroo ilaaltanii ija tokkodha asitti kan faca'e jechuudha. Ija tokko faca'ee ka'ee kan inni dhalee meeqa akka ta'e intina isa ilaaluu dandeenya jechuudha. Dirqisa ilaaluu dandeenya. Utuu toluu baate achi daarii irratti kan akkuma argitanitti yaa'u ija bicuu qabachuu danda'a malee haala kana qabachuu. Iji tokko muka tokko ija tokko baasa jechuudha. Teekinooloojii qonnaa ammayyaawaa fi ce'umsa gara industiriitti taasifamuuf murteessoo ta'an qonnaan bulaaf ga'uun oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa xiyyeeffannoon hojjechaa jira kan jedhan ittaanaa itti gaafatamaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dassaaleny Kumaa keessumattuu rakkoon dhangaggaa'oo biyyee Oromiyaa keessatti uumamaa jiru yaaddeessaa ta'a waan dhufeef oomisha nooraa amma jiru guddisuun haala dhiyeessii isaa irrattis kan hojjetamu ta'uu. Egaa oomisha yeroo waa'ee oomisha haasofnu inni guddaa fi murteessaan waa'ee biyyeeti. Biyyeen gabbina qabaachuu qaba. Biyyee kan immoo gabbina isaa kan eeguu dandeenyu teekinooloojii biyyee gabbisan fayyadamneeti. Inni tokko xaa'oodha. Xaa'oo warshaarraa argannu jechuudha. Inni lammaffaan immoo xaa'oo uumamaati. Xaa'oon uumamaa kun kan qotee bulaan ofiisaa dikee qopheessuu qaba, kompoostii qopheessuu qaba, vermii kompoostii qopheessuu qaba. Kan amma wiirtuu leenjii qotee bulaa keessatti ilaalle tokko har'a vermii kompoostiidha. Kan raammootiin qophaa'u jechuudha. Kompoostiin kun albuuda guddina biqiltuutii barbaachisu hundumaa of keessaa qaba. Gara albuuda 16 barbaada. Isaan keessaa albuuda murteessoo xixiqqaas gurguddaa san jedhamanii adda bahan jiru hundumaa of keessaa qaba. Xaa'oo isa kaan immoo ilaalle yookiin fosforasii yookiin naayitiroojiinii pooteesiyamii yookiin lamaansaa yookiin sadansaa qaba. Inni kun kanaaf faayidaan isaa guddaadha. Lammaffaa immoo xaa'oon raammootiin qophaa'u kun baay'ina isaa dikeetiin yookiin qotee bulaan kompoostii barmaataan qopheessu sana caalaa baay'ina isaa hin xiqqeessa. Kuntaala 25 hektaara tokkoof gahaa ta'a. Garuu isa sana taanaan 80 amma 100 barbaachisa jechuudha. Kanaaf maateriyaalii xiqqaa barbaachisa. Sanaa ala immoo amma hojiiwwan amma hojjechaa jirru makaanayizeeshinii hojii wal qabsiise. Amma fakkeenyaaf oomisha qamadii amma ilaalaa jirru kana yoo fudhanne hojimaata walitti hidhanii hojjetani. Qonnaan bultoonni tokko maasaa isaanii walitti fidanii sanyii filatamaa wal fakkaatu fayyadamanii xaa'oo wal fakkaatu fayyadamanii kombaayinerii immoo ittiin sassaabani. Kanaaf inni kun oomisha isaanii amma asitti ilaalle kun kanaan dura qamadiin naannoo keenya keessatti kan beekamu kan baratame kuntaala 32 hin caalu. Amma garuu kuntaala 58 argataniiru. Paakeejii kana walitti fidanii jechuudha. Kanaaf garaagarummaan oomishaaf oomishtummaa irratti fiduu danda'u guddaadha. Teekinooloojii akkasii yeroo kilaasteraa walitti hiinu qonnaan bultoota irratti jijjiirama guddaa finna. Tokko teekinooloojii garaagaraa iddoo tokkotti warri humna qabanis warri humna hin qabnes warri beekumsa qabanis warri beekumsa hin qabnes wal faana akka hojjetan wal gargaaranii ta'a. Lammaffaa immoo teekinooloojii gurguddaa isaan bitachuu hin dandeenye kan akka kombaayineraa wal faana fayyadamuu danda'u. Kanaaf bu'aan isaa guddaadha jechuudha. Nooraan murteessaadha. Furmaata nuti yeroof qabnu biyyee dhangaggaa'aa fayyisuudhaaf nooraa fayyadamuudha. Isa kanaaf immoo warshaan kanaan dura of harkaa qabnu jira. Warshaa Gudarii. Inni humni nuti itti oomishaa jirru hektaara 1,600 caalaa waggaatti kan gargaaru oomishuu hin danda'u. Kuntaala 30 waliin oomishu. Inni kun immoo hektaara 1,500 caalaa fayyisuu hin danda'u. Kanaaf gara fuulduraa kan yaadaa jirru tokko humna namaatiin hojjennee bal'aa hojjechuu waan hin dandeenyeef maashinaroota deeggaruu danda'an akka bitamu gochaa jirra. Kanaaf immoo amma maashinaroonni bitamaa jiru caalbaasii irra kan jiran jiru. Kanaaf humna namaarraa gara maashiniitti yoo jijjiirre poteenshaalii warshaa sanaa ol guddifna. Lammaffaa warshaa biraa Gaasaraa Baalee keessatti qoranneerra achirrattis hin babal'ifne. Achirratti akkuma Gudarii irratti hojjennu kana warshaa hojjechuu danda'an maashinii wajjin walitti finnee hin hojjenna. Akka mootummaattis rakkoon isaa waan hubatameef qorannoon gaggeeffamee xumurameera. Karaa fi ifaa gashuu sana booda maashinaroota inistool gochuutu nu hafa. Kanaaf akka mootummaattis rakkoon isaa waan hubatameef lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru dhibbeentaa 40 ol rakkoo dhangaggaa'ummaa biyyee qaba. Keessumaa lixa Oromiyaaf giddu galeessa Oromiyaa irratti immoo rakkichi baay'ee hammaata waanta ta'eedhaaf isa kana hin hiikne jennee yaadaa jirra. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti warshaa kana deeggaruu kan danda'u gara humna namaarraa gara maashiniitti jijjiiruudhaan oomishtummaa warshaa sanaas hin guddifna iddoo biraattis hin babal'ifne jennee hojjechaa jirra jechuudha. Akka piroojeektii qindoomina kunuunsa gabbina biyyeetti qindoominni kunuunsa gabbina biyyee sagantaa adda addaa qabateetu kan fooyya'ina gabbina biyyee irratti hojjechaa jiru. Isa keessatti dhangaggaa'ummaa biyyeen rakkoo isa tokkodha. Dhangaggaa'ummaa biyyee rakkoo ta'ee mul'ate kana keessatti furmaata kan ta'a jennee itti deemaa jirru nooraa itti fayyadamuu irratti hubannoo kennuu fi itti fayyadamuu maasaa babal'isuu kan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra akka piroojeektii kanaatti.
akkasumas immoo qindoomina gabbina biyyee akkuma jenne maqaa isaarraa qindoomina kan jenne rakkoon tokko bichaa miti kan lafarratti mul'achaa jiru rakkoolee adda addaadha kan lafarratti mul'achaa jiru rakkoolee adda addaa lafarratti mul'achaa jiran sana immoo furmaata adda addaa qabannee isaan sana walitti qindeessineetu kennuu qabna kan jedhuutini kanaaf rakkoon gabbina biyyee keessaa tokko dhangaggaa'ummaa yoo ta'e iyyuu karaa nooraa yoo isa furmaata laanna jenne isatti daballee immoo kan nagummaa biyyee fooyyessan akka xaa'oo uumamaa fi qonna ammayyaa kan jedhu kana waliin qindeessinee itti fayyadamoota galtee adda addaa qindeessuudhaan fayyadamuun akka barbaachisaa ta'etti xiyyeeffatee piroojeektiin kun hojjechaa jira jechuudha. Kana keessatti piroojeektiin keenyi qindoomina kunuunsa gabbina biyyee kana biiroo qonna Oromiyaa fi qabeenya uumamaatiin waliin ta'ee hojjechaa jira. Isa keessatti nuti akka piroojeektiitti deeggarsa maallaqaa fi deeggarsa ogummaa akkasumas immoo hordoffii fi to'annoo waliin taasisuudhaan jijjiirama jiru madaallee xiinxallee uummataaf kan dhiyeessinuu fi akka babal'atu kan goonu. Akka tekinooloojii haaraa tokko keessatti kompoostii qulqullina qabu oomishuu kan jedhu fi akka xaa'oo uumamaatti kan itti fayyadamnu jira. Kompoostii qulqullina qabu kana oomishuu keessatti immoo vermii kaalcher yookaan immoo vermii worm kan jedhamu raammoo xaa'oo yookaan kompoostii qulqullina qabu kana oomishuu kana irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Isa irratti fakkeenyaaf akka piroojeektii keenyaatti gargaarsa muraasa gochuudhaan giddu galeessisaa naannoo Gudariitti akka dhaabbatu goone achitti kan dhaabbate kun giddu galeessi kun naannolee Oromiyaa keessa godinoolee 20 jiran kanaaf akka raabsamu marsaa muraasaaf ta'eera. Project Manager dhaabbata GIZ SURD ICFM Dr. Stephen Shrew rakkoo dhiqama biyyee misoomaa fi hammeenya dhangaggaa'oo biyyee Itoophiyaa keessatti uumamaa jiru ilaalchisee akkana jedhu. We all see the fantastic progress Ethiopia has been making. Ethiopian agriculture has been making. Yields have been going up. Jijjiirama dinqisiisaa Itoophiyaa agarsiisaa jirtu fi qonna Itoophiyaan agarsiisaa jiru argaa jirra. Sanyiin guddachaa jira. Oomishnis dabaluu irratti argama. Maarree jijjiiramni akkanaa yommuu dhufu immoo rakkooleen haarawaa itti aananii dhalatu. Keessumattuu biyya diinagdeen ishee qonna irratti hundeeffatteef hudhaaleen yeroo hunda ni mudatu. Kanaafuu deddeebistee hanga qotuun kee oolletti oomishummaan biyyee xiqqaachaa dhufuun dirqama. Waan lamatu biyya Itoophiyaa irratti ta'aa jira. Karaa tokkoon oomishummaan biyyee xiqqaachaa gama biraatiin dhangaggaa'oon biyyee hammaachaa dhufaa jira. GIZ rakkoo kana hubachuun mootummaan Itoophiyaa karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii lammaffaa keessatti oomishtummaa biyyee fooyyessuuf hojii hojjetu deeggaruu irratti argama. Piroojeektiin garagaraas bocamee hojiirra oolaa jira. Teknooloojiiwwan hedduu beeksisuun keessumattuu xaa'oo uumamaa lubbu qabeeyyii fi siiccoo baayoogaazii irratti bal'inaan hojjechuun oomisha qulqulluu fi akka oomishamu deeggarsa keenya itti fufnee hojjechaa jira. Rakkoon inni ijoo fi xiyyeeffannoo barbaadu dhangaggaa'oo biyyee nuti gama keenyaan akka biyyaatti warshaaleen nooraa akka dhaabbatanii fi haalli rabsaa wayyaa'aa ta'e akka jiraatu taasisu irratti argama. Hanqina gama dhiyeessii nooraatiin mul'atu furuuf gama keenyaan guyyaa ayyaana qonnaan bulaa maamiltoota keenyaa fi mootummaa waliin ta'uun qopheessuun hojii hubannoo uumuu hojjechaa jira. Abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen dhuunfaa garaagaraa dhimma kana irratti hubannoo yommuu argatan oomisha nooraa irratti carraa hojii uummachuu danda'u. Maaliif yoo jette Itoophiyaa keessatti lafti hektaar miliyoona 3 ol dhangaggaa'oo biyyeetiin miidhamee jira. Kana deebisanii yaaluuf immoo nooraa toonii miliyoona 7 oltu barbaachisa. Kanaafuu piroojeektii daran bal'aa ta'e kana irratti warshaaleen simmintoo dabalatee qaamoleen garaagaraa qooda fudhachuu qabu. That with the private sector, with government partners, that this system can be established in the foreseeable future. Akka piroojeektii GIZ ICFM Oromiyaatti hojii kana kan nuti hojjennu biiroo qonna Oromiyaa waliin ta'uudhaanidha. Walii galtee biiroo qonna Oromiyaa waliin ta'uudhaan hamma ammaatti 2000 akka lakkoofsa faranjiitti 2015 irraa qabee hamma 2017tti aanota 6 keessatti hojjechaa turre. Hojii qindoomina kunuunsa gabbina biyyee kana waggaa 3 hojjetame irratti hojiinsaa madaalamee xiinxalamee olaalamu bareedaa ta'ee argame qonnaan bulaanis itti gammadee ogeessisii fi akkasumas gaggeessitoonni itti amanuu irraa kan ka'e piroojeektiin kun akka waggaansaa dabalee deemu jechuudhaan gara waggaa 3 dabaluudhaan waggaa 6 gizee ta'u aanota
18tti guddachuudhaan amma aanota 18 irrattii fi godinoota 11 irratti akka Oromiyaatti jechaa jirra. Amma garuu hojii kana gizee hojjennu akka Oromiyaatti aanota 295tu jira. Hojiin qindoomina kunuunsa gabbina biyyee kun immoo bifa yaalii fi pilot test bifa jedhuutiin kan aanota muraasa keessatti jammarame kun akka hojiinsaa galma gahuu fi hojii gaarii hojjetamaa jiru kanama akkuma Shawaa Lixaarraa kaasnee aanaa Midaaqanyii ilaalle amma immoo Wallaggaa Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa keessatti hojii hojjetanii agarsiisuu fi hojii adda addaa irratti hojjetame kana akka babal'atuu fi qonnaan bulaan warri kan akka argachuu danda'u godinaalee hundaa fi aanota 36 waamnee har'a Dawii Dirree agarsiisaa jirra jechuudha. Kana keessatti hojii nuti hojjennu akka piroojeektii GIZ ISFM Oromiyaatti qindoomina kunuunsa gabbina biyyee dandeettii cimsuu kan ogeessaas kan qotee bulaas kan gaggeessaas bifa qonnaa irratti hundaa'uudhaan dandeettii cimsuu irratti hojjenna. Akkasumas immoo kan qorannoon qonnaa qoratee baasee akka babal'atuuf hojjetanii agarsiisuu yookaan immoo sartoomaa saayyaasa jedhamu sana hojjennee agarsiisna. Akkasumas immoo wantoota qorannoodhaan adda bahuu barbaachisan rakkoo adda addaa jiraate qorannoo qonna Oromiyaa wajjin waliin ta'uudhaan nuti isaaniin mariisisnee isaan akka sararaan irratti hojjetan gochuudhaan wantoota qorannoo barbaachisan irratti hojjenna. Hojiin arfaffaa nuti hojjennu dargaggootas ta'ee nama harka qalleeyyii yookaan small holder farmer warra jedhaman kanarratti hojii maallaqa argachuu yookaan madda maallaqaa qonna irratti xiyyeeffatee argachuu yookaan immoo agricultural based economic business creation kan jedhu irratti hojjechuudhaan akka hojjetanis hin taasisna. Akkuma amma laaltanii kaatan dargaggoota 17 amma gurmaahanii jiran agroforestry irratti gurmaahanii jiru. Isaa booda agrodilirii fi tiraaktera small scale mechanization kan jedhamu yookiin immoo tiraaktera miila lamaatiin kan hojjetamu irrattis hojjechuudhaan jiruuf jireenya isaanii akka fooyyessan kan irratti gargaaru ta'a. Walumaa galatti nuti akka piroojeektii qindoomina kunuunsa gabbina biyyee GIZ ISFM jedhamu gargaarsa biyya Jarman irraa argannuutiin biiroo qonnaa faana walii galuudhaan deeggarsa maallaqaa fi deeggarsa ogummaa kennuudhaan hojiileen qindoomina kunuunsa gabbina biyyee akka milkaa'an taasisaa jirra jechuudha. Ogeessonni har'a dhufanii Dawii Dirree kanarratti mul'atan immoo hojii asitti hojjetame kana akka Oromiyaa hundumaa irratti yookaan Oromiyaa guutuu irratti akka babal'atu akka godhaniif abdii qabna. Warri amma dhufanii arganis ammas immoo han isin qopheessitanii walitti qabdanii sagantaa qindeessitan kanaan irraa hubatanillee hojii kana keessa kan galan baay'een irratti argamuu danda'u kan jedhu yaada koon qaba. Dacheen kan qotanii irraa nyaatan qofa otoo hin taane kunuunsanii sooruu baannaan akkuma yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti argaa jirru biyyeen iyyoomee oomisha ijibbaatuun isaa dirqama ta'a. Dangaggaa'uun biyyee Oromiyaa mara keessatti argaa jirrus harka caalu dhabiinsa kunuunsa irraa kan ka'edha. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa biyyee dangaggaa'ummaan miidhame nooraa kanfaltii irraa bilisatee maasii qonnaan bulaaf qaqqabsiisuun akka yaalamee oomishaaf oolu kan taasisaa jiru ta'us haala dhiyeessii nooraa yeroo ammaa kanaan lafa hektaara miiliyoona 1.7 deebisanii yaaluuf waggaa 78 ol fudhachuu akka danda'u ogeeyyiin ni dubbatu. Akka mootummaattis xiyyeeffannoo akka argatuuf mootummaa naannoo fi biiroon waliin mari'atee kallattii kaa'eera. Waliigala garuu xiyyeeffannoo addaatiin hojjetameen ala hangi dhiyeessii nooraa fi hangi bal'ina rakkichaa akkaataa kanaan itti fufna taanaan waggaa 78 itti jechuudha. Waggoottan 78 itti aanan keessatti jechuudha adeemsa deemaa jirru kanaan lafa Oromiyaa keessa dhangaggummaa biyyeedhaan miidhame kana kan yaallu jechuudha. Biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa giddugala warshaa nooraa Gudaritti paakeejiiwwan fooyyeensa biyyee galteewwan mirkaneessan keessaa tokko kan ta'e giddugala warshaa nooraa Gudaritti buufata oomisha vermi kompoostii walta'iinsa gargaarsa maallaqaa GIZ SCORED ISFM tiin waliin ta'uun kan hojjechaa jiran ta'us hubannee jirra. Vermi kompoostii fayyadamuun mala kan biroo fooyyeensa gabbina biyyeeti. Qonnaan bultoota vermi kompoostii fayyadamuun biyyee dhangagga'ummaan miidhame deebisanii gabbisuu irra darbanii gurgurtaa raammoo vermi kompoostii irraa galii argachaa jiran arguu dandeenyeerra. Raammoo qarshii 20,000tti gurgure. Kanaan mana kan sila hufee jiru kaasee mana lama ijaareen jira amma jechuudha. Baay'ee fooyyee fidee jechuudha nyaata qorrayyuu darbee jechuudha. Raafuu kana awwaala majammaraa isaa qoonfaree yeroon koo nooraatti naqee nooraa yeroon koo immoo raammoo dikee raammoo itti naqee raafuu kana dhaabbadhee oomisha isaa argee kunuu fayyadama. Baarrii 2 birrii 5 mukeen 2 birrii 10.
birrii 10 kenna. Kana caala tola sila. Na caalatti bokkaa kute mal sila irra guddaa gatii guddaatti kan bahee kan deebi'aan isaa hamma ta'u bokkaa kute kan didee jiru tama carrashuma kan yoonu dhaabne hin baane hamma nooraa sararraan fayyadama isaa argine. Qonnaan bultoota miiliyoona 4.5 Oromiyaa keessatti argaman keessaa hanga yoonaatti teekinooloojii vermi kompoostii kan fayyadaman lakkoofsaan 6,300 hin caalledha. Rakkoo kana furuuf muuxannoowwan gama fooyya'insa gabbina biyyeetiin mul'achaa dhufan Oromiyaa maraan ga'uuf doowwannoo qonnaan bultoonni muuxannoo ittiin waliif qooduu danda'an qopheessuun barsiifamaa jiraachuu hubatamee jira. Waliigala dhimma oomishtummaa biyyee fooyyessuudhaan wal qabatee jiru akaakilee abaabayyuu keenyaan wal qabatee lafti nu miidhamaa lafa qullaa qabiyyeen albuudaa isaa irratti oomisha kennuu hin dandeenye dhakaa biqilchuu calqabe akaakilee abaabayyuu keenya irraan fudhanne. Dhaloonni amma jirru kun itti gaafatamummaa dachaa qabna. Tokko bakka itti deebisu lammaffaa dhaloota itti aanee jiruuf lafa gabbataa fi fayyaa oomisha kennuu danda'u kennuuf dirqama ogummaas dirqama lammummaas qabna waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannoo guddaan hojjechuudha. Sababni isaa lafti amma qabannee jirru kun homaa magarsuu danda'an jiru. Lafa qotamu keessaa lafti hektaara 500 ta'u akka waliigalaatti kanuma qonnaan ala ta'ee homaa irratti hin facaane jechuudha. Hektaara miliyoona 1.7 keessaa hektaara 500 oomisha kennuu hin danda'u hin qotamu. Kanarraa ka'uudhaan waliigala galteewwan biyyee fooyyessuu danda'anii teekinooloojii gabbina biyyee keessatti jiran sirna dhiyeessii nooraa keenyaa tokko nooraa qonnaan bulaaf dhiyeessuudhaan wal qabatee itti fayyadamuu isaa fooyyessuun kan duraati. Itti aanee dhimmi xaa'oo lubbuu qabeeyyiidhaan oomishtummaa midhaan dheedhii dabaluudhaan wal qabatee jirus siicoo baayoogaazii ifaas nyaata ittiin bilcheeffates akkasumas kompoostii ittiin fayyadamus kompoostii idilees raammoo kompoostis giddugaleessa Oromiyaa irrattis immoo misooma biyyoo gurraachaa wal qabatee jiru kun irratti hojjetamnaan calaqqeewwan amma kaabaa kibbaa bahaa dhiyaatti Oromiyaa keessatti arginu kun hojii xinnoo hojjenneen biyyee qonnaan bulaa keenyaa yaaluu keessatti jijjiirama guddaa argineera. Kanarraa ka'uudhaan hoggansi sadarkaa naannoo irraa kaasee jiru ogeessi keenya sadarkaan jiru qonnaan bulaan keenya deeggarsaaf hordoffii ogummaa jajjisiisuu danda'uu fi hojiiwwan qabatamaadhaan jireenya qonnaan bulaa kana jijjiiruu danda'an irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetame hammeenyummaa fi bal'ina rakkoo oomishtummaan biyyee akka Oromiyaatti hirrachaa jiru kana keessaa bahuuf waggoottan muraasan keessatti xiyyeeffannoo addaatiin hojjetame rakkoo kana keessaa bahuu waan danda'amuuf hoggansis ogeessis nuus waliin taane jiruuf jireenya qonnaan bulaa kanaaf fooyyessuu fi lafa fayyaa gabbataa fi oomisha kennuu danda'u dhaloota dhaanuuf dabarsuu waan qabuuf sirriitti irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba onnee dhuqabaan. Dookumantarii Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa walta'insa dhaabbata GIZ CURED ISMF'n qophaa'e kana simraan ga'uun Ansalamoon Darajjee gulaalaan suur-sagalee sanyii bal'inaa turre biyyee maseenee fi oomisha jibbaate dhaloota hin dhaalchifnu horaa bulaa.